Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Adeemsa gara Leegoosiitti. Gara mana haadhiqqoo kiyyaa deemee ariitiidhaan gara Leegoosiitti akka deemu itti hime. Isaan akka turu na gaafatan. An garuu didee taaksii qabadhee ba'e. Osoo gara bakka buufata xiyyaaraa deemaa jirru maqaa dur ijoollummaa kiyyaatiin ni kam jedhee namni na yaame. Anis maqaa kanaan kan na waamaa turte haadha kiyya qofa turte. Amma garuu isiin hin jirtu. Kanaafuu eentu maqaa kanaan na waamaree jedhee ifirra garagalee gara boodaa yoo ilaalu nama tokkochallee arguu hin dandeenye. Warri bishaan Abbayyaa kana keessatti waliin hojii seexanaa hojjannullee maqaa Amaanu'eel Amoots jedhamuun na beekan. Osoo haala kana keessatti gaaffiin guutamee jiru ammas irra deebiin sagalee ni kam ammas irra deebitee na kaaduufi kan jedhu dhaga'e. Yoo kana dhaga'u baay'ee rifadhe. Keessi kiyya o'uu qaamni kiyya danfuu dafquu jalqabe. Rifuu kiyya kanas warri taaksii keessaa arganii gaaffii itti uume. Isaan keessaa inni tokko obbo ati duraan nagayaan turre amma maaltu uumamee akkas teete maal nagayaa mootisii naan jedhe. Anillee akka nagaya ture bowwoo mataa tokkoyyuu hin qabu ture jedhee deebiseef. Yoo dabarree magaalaa tokko geenyu iftu achuu dadhabee taaksii keessatti kufe. Achiin itti fufee namoonni hojjaan isaanii dhedheeraa ta'e lamaan yoo na fudhuuf dhufan arge. Mirgaaf bitaa kiyyaan harka na qabanii karaa yookaan daandii burcuqqoo fi sibiila caccabeen guutamerra naan deemuu jalqaban. Yoo deemnus burcuqqoonii fi sibiilonni kunniin miila kiyya waan kokkutaniif iyyuu jalqabe. Isaan garuu waan tokkoyyuu hin dubbatan. Osoo itti fufnee deemnu daandii bal'aa tokko biraan baane. Atoo daandii kanarra ariitiin deemaa jirru isaan keessaa tokko ati beeki nama baay'ee barbaadamu naan jedhee adeemsa keenya itti fufne. Baay'ee deemneen booda galma walgahii namni baay'een keessatti walitti qabame bira geenye. Atoo gadi gara galmichaatti gadi seennu keessa galmichaati gara keessaa isa galchaa gara keessaa isa galchaa sagalee jedhu dhaga'e. Gara keessaa na galchaniin booda qofaa kiyya achitti na dhiisanii bahan. Galma kana keessatti waan arge dubbatiisaaf guddaan rakkisa. Garuu haga dandeetti isiniif ibsisaaf yaala. Galmichi baay'ee bareedaa akkasumas hojjaa isaatiin dheeraa ta'uu isaarra kan ka'e
dhuma isaa fiixee isaa argisaaf nama rakkisa. Garuu immoo gara gidduu isaatti siqeen booda dhuma isaa arguu danda'e. Dhuma hojjaa isaatti bakka itti ciincaa dhiyeessan yookaan masawwiyaa qaba. Achittis ji'aaf urjiileen ifa aduutiin marfamanii arge. Achiinis tasuma nama uffata bareedaa baay'ee adii kan ta'e kan uffate zufaana isaarra taa'eeruun arge. Innillee kootu naan jedhe. Gara isaa deemuu gaafa jalqabu ifa isaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye. Akkuma tarkaanfii tokko gara bakka inni jiruutti tarkaanfadheen kufuu jalqabe. Irra deebi'ee dhaabadhee ammas duratti deemuu yaale. Haa ta'u malee ammas kufe. Achiin akkuma tasaa jiinni bakka inni jiru sanii kaatee bakka an jirutti naannoo gubbaa manaatti dhaabatte. Achiin booda harki lamaan ji'a sana keessaa bahanii akka uffata namarraa baasanutti foon kiyya dullacha yookaan dulloomaa anarraa baasanii gara cinaatti qolaansanii gatan. Sana booda an of danda'ee dhaabadhe. Jiinnis gara bakka ishee duraatti deebite. Kan addee kabajaa zufaana isaarra taa'ee jirullee ammas irra deebi'uun kootu naan jedhe. Qulqullummaa hafuuraa. Tarkaanfii muraasa an gara isaa deemeen booda inninuu bakka teessoo kabajaa zufaana isaarraa ka'ee gara kiyya deemaa dhufe. Achiin miila kiyya lamaanuu narraa buqqisee waan qulqullaa'aa hin ta'in keessaa jigseen duuba bakkatti deebisee karoorse. Harka kiyyallee akkasuma godhee deebisee bakkatti karoorse bakka isaaniitti deebise. Wanni inni na keessaa jigse sun waan mootittiin dukkanaa xarafuu nigist keessa kiyyatti awwaalte ture. Anillee keessa kiyyatti isii namni kun eenyu? Waan keessa kiyyatti awwaalamee jiru kanas akkamiin arguu danda'e jedheef gaafadhee baaseffadhee diniqeeffadhe. Achiin gara bakka isaatti deebi'ee amma kootu naan jedhe. Anis yoo deemuu jalqabu wanni akka golgaa yookaan qirfiitii waa'ee ilaaf qaama kiyya hundarraa harca'uu jalqaban. Haa ta'u malee osoo bakka ciincaa itti dhiyeessan bakka masawwiyaa sana osoo hin ga'in wantootni narraa harca'an kunniin in dhaabatan. Innis garam deemta naan jedhe. Anis deebisee hiriyaa kiyya gaafatiisaaf gara magaalaa Ontoobiyaatti deemisa jira jedheen. Innis kootu haala kee hundumaa sitti hima naan jedhe. Anis waan kana hundumaa gaafa argu dhuguma namni kun hoggantoota kiyya hundumaa Luusiferillee hin caala jedhee yaade. Nama tokko natti agarsiiseen booda waan an keessa kiyyatti qabadhee jiru akka natti agarsiisu itti hime. Namni inni natti akeeke kunis gara kutaa tokkootti na geessee waan gabatee gurraacha yookaan blackboardii fakkaatu tokko na duratti bane. Yoos osoo haalli natti tolee biraa bade guddoo jaaladhe. Maaliif jennaan wanni inni gabatee gurraacha irratti natti mul'ise hundinuu karoora silaa ani waldaa kiristaanaa irratti hojjetisaaf baafadhee ture. Namichis kana hundumaa natti mul'iseen duuba gara zufaanaatti na deebise. Kan zufaanarra ta'eerullee achirraa ka'ee harka kiyya na qabatee waan tokko natti mul'isu jalqabe. Adoo deemnus akkas naan jedhe. Ani akka ati fayyituuf malee akka ati duutuuf hin barbaadu. Akka ati badduuf hin barbaadu. Kun siif carraa dhumaati. Yoo cubbuu keeti hundumaa arara galtee araaraan gara kiyya deebite malee hin duuta. Amma kootu warra anatti amananii fayyanee fi anatti amanuu didatanii badan bakka jireenya isaanii sitti mul'isa naan jedhe. Yoo inni kana natti dubbatu amma inni Yesuus Kiristoos akka ta'e beeke. Mul'ata hafuuraa kan addaa. Gara kutaa wayii waliin seenneen booda waan akka golgaa yookaan maggaarrajaa wayii bane. Achi keessaas addunyaa guutuu arge. Namootaaf waan namootni hojjetan hundumaa arge. Kan dhugeeffataniif akkasumas kan hin dhugeeffatin waan isaan hojjetan arge. Achiin gara kutaa biraatti deemne. Ammas golgaa yookaan maggaarrajaa bane. As keessaa immoo waan baay'ee nama gaddisiisu arge. Namootni sansalataan hidhamaniiran. Warri kun Farisaawiyoota naan jedhe. Farisaawiyoota jechuun warra humna waaqaa mormatan, warra gubbaa qofaan nama waaqaa fakkaatan garuu hojiin isaanii
kan waaqa gammachiisu kan hin turre warra fakkeessee falakkeessee jiraatu. Namootni kunneen gadda cimaa keessa jiran. Innis warri kun haaluma kanaan haga gaafa guyyaa murtee dhumaa turan naan jedhe. Gara kutaa sadaffaattis ceene. Golgaa yookaan maggaarrajaas bane. Asitti immoo waan addaa kan baay'ee nama gammachiisu. Namootni uffata adii baay'ee bareedaa kan ture uffatanii isaanii gammadaa burraaqanuun arge. Yoos akkas jedhee isa gaafadhe. Warri kun eenyu faadha isaan jedheen. Innis deebisee warri kun warra anatti dhugeeffatanii fayyane aga guyyaa murteetti akkas gammadaa burraaqaa badhaasa isaanii eegatu naan jedhe. biyya keenyatti galla si'oon jechuun dhuguma walfennaan keenya achuma dhufaatiin gooftaa mirkanaa waliin biyya keenyatti galla si'oon jechuun dhuguma walfennaan keenya achuma. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Antiin kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0913 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wiixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.